chafe dandi guddina dargaggoota chafe karamil kaina gaesota chafe jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fuudhachuu soorani saafara hundee gadi fagoo dameen babal'ate waggansa cimaa fi ayyuudhaan dhaabate ijjiitti jireenyaa furtuu baannee jirra nuti biyya keenyaaf dhugaan dhaabbanneerra. Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensota dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala kuni kaa bifa addaatiin kan tanaan dura caala yeroo har'aa kana irratti kaa bifa kanaatiin ijaartota tokkoffaa carraa hojiidha miseensota hundaafuu calqabuudhaan guutuu isaa immoo guyyaa har'aa kan isin daawwachiisnu ta'a akkuma guyyaa gaafa afurii ji'a tokkoffaadhaa isin beeksisuuf yaalle sanitti yeroo ammaa kanatti kinoo bifa kanaatiin manneen tokkosaa bolookiidhaan bifa kanaan biyaan aga danda'ama ta'een nama kuma sadii fi asanii olii fi kan ta'uutiin bifa kanaatiin hojjetamaa jira. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala haala kanaan dargaggeessa hojiitti naqatee hojjechaa jira. Bitaa mirgaatiin akkuma laaltan kuni haala kanaatiin ijaarsa manneenitii fi akkasumas ijaarsa sheediiwwan horsiisa lukkuu horsiisa loonii akkasumas horii aannaniitii fi horii foonii akkasumas uumawaan hundaafuu kan mijataa ta'u hektara 2 walakkaa kan jennee turre karaa achi sooduma jennuudha karaa hektara 5tti as qofatti mijeeffannee jirra. Qofas mootikaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala miseensota qofa hundumaan hundi keessan yoo warri dinqisiisattoonni keenya martu keessan baga gammadan jechuudhaan as qofa hundumaan karaa tulluu ejersaatiinis karaa galaan guddaatiin Adaama irratti bifa kanaatiin ijaarsisaa jirra. Kuni kaa bifa kanaatiin hojjetaan bakka hundaa'u saayitiin hundi isaatiyyuu hojjetaa jira. Saayitii irratti kaa yeroo har'aa kan hordofaa jira kaa abbummaadhaan ganamarraa kaasnee ilaalaa jirra. Kunirra ijaarsa addaatiin deemamaa jechaadha. Bifa kanaatiin haala kanaatiin yoo qotamurree bifa kanaan qotamee masaranni kan ba'uu fi bu'uurri kan ba'u ta'a jechaadha. Bu'uurri yoo ba'u kaa kuni bifa kanaatiin akkamitti deemama kan jedhu haala kanaatiin haala kanaan hojjetamu qofaa miseensonnis ta'e miseensis bifa bareedaa ta'eetiin akkamitti godhamu haala kanaan hojjetama jechaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala egaa guyyaa erga hundoofnee waggaa afuraffaa keenya qabannee jirra. Miseensonni tokko warri galeef warri galleefii fi warri dalgatti galee fi warri galee fi beekaa dalgatti galtan immoo baay'een isaanii oduu keessan holola keessan garaagarummaa keessan gadi qabadhaadha. Bifa saniitiin tasgabbiidhaan hojii irra jirru akka laaltan barbaachisummaa isaa olaantummaan ani isinitti hima jechaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala haala haasa'amu qofaan osoo hin ta'in gochi irrattis akkamitti gochisaa ilaalama. Maal socho'aa jira? Dhagaan akkuma agartan dhagaan ijaarsaa bakka hundattuyyuu bubbu'ee jira, gaggalee jira. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala hojiirra jiraachuusaa asumaan asitti akka beektan isin beeksisaa. Waan barbaachisaa ta'e hundaan immoo nu bira dhaabbadhaa. Warreen ala jirtan ijaarsa waan ijaarsaaf nuuf oolu kenna warri barbaadan deeggarsa faayinishaalii baay'ee nu barbaachisa yeroo ammaa kanatti ijaarsa irratti akka nu bira dhaabbattan yaada bilchaataa nu barbaachisa akka nu bira dhaabbattan kabajaa fi jaalalaan siyyaama akka pirezidaantummaa kiyyaatitti galatoomaa waraabulaa liibanaa arjoomuma gootaniif galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa injifannoon kan waloo keenyatti waraabulaa liibanaa. ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ከ2016 ወደ 2017 እንኳን በሰላም አሸጋገራችሁ። ፈጣሪ አምላክ እንግዲህ የጨረስነውን አመትን የተሻለ ቢሆንም ወደ ተሻለ አመት እንድንሻገር ፈጣሪ ከውጭ ያለ ጠላት ያዝልን፣ ከውስጥ ያለውን ደግሞ ፈጣሪ ያስማማልን እያል ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ የህብረት ስራ ማህበር እንዲሁም ከጨፌ ሚዲያ ጋር በመተባበር ጨፌ ሚዲያ እንግዲህ ይህንን ስንሰራ ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ የህብረት ስራ ማህበር የሁል ጊዜ ልማት አርበኛ ነን። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን እየሰራን ነው? ለዶሮ እርባታ የሁል ጊዜ ዶሮ እርባታ ዶሮ ገዝተን ለገበያ ማቅረብ ስለማንችል ለዶሮ እርባታ ቤዝመንት እያወጣን ግንባታ እያከናወን እንገኛለን። ብቻም አይደለም 3 የዶሮ እርባታ አዳራሽና ዶሮ ማርቢያ እየገነባን ነው። እንዲሁም እንግዲህ ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ የህብረት ስራ ማህበር እያስቆፈርን ያለነው በዚህ ልክ ቢሆንም ነገር ግን
የበለጠውኑ እንድትከተሉኝ የሚፈልገው ከዚህ አንጻር ስንመለከት ሁላችንም ከምናወራ ስራ ብንሰራ መልካም ነው። ስራ መስራት ከሁሉም በላይ ያስከብራል። ጨፌ እንግዲህ ያው ሁለገብ ቢሆንም በዚህ መልኩ እንዴት ነው የሚሰሩት? ምንድነው የሚሰራው? ከሁሉም አንጻር እንዴት እንሰራለን የሚል ልማታዊ መሆናችንን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ማሽናችን በዚህ መልኩ የሚሄድ ይሆናል። ይሄን ይመስላል። እናመሰግናለን። ይህ ቤዝመንት እንግዲህ በዚሁ መልክ ከዚህ ወደ ላይ ከዚህ ጀምሮ ወደ ታች ያለው መዝናኛ ክበብ፣ ፓርኪንግ፣ ግንባታ፣ የተለያዩ ግንባታዎችና ልማታዊ እንቅስቃሴዎችን ከዚህ በታች በኩል ያለ ደግሞ የወተት ላሞች ወይም የወተት ከብት እርባታ ነው የሚሆነው። 4 ቦታዎች አሉ፣ 4 መጋዘኖች አሉ። በዛ በኩል ያለ ደግሞ መደለባዎች ናቸው። እንዲሁም እንግዲህ ያው ፈጣሪ ካለ ብዙ አላማዎች አሉን። ሁሉንም ነገሮችን ሩቅ ሄዶ መንገድ ተቸግሮ ዶሮና እንዲሁም የእንስሳት ተዋጽኦን ለማምጣት ረጅም መሄድ አያስፈልግም። እዚህ እየኖሩም እየሰሩም እያመረቱም ከተማን መቀለብ ከተማን መመገብ ይቻላል። ገዳፋጂ ወረዳ ቆርቄ ክፍለ ከተማ ጋር በመተባበር በዚህ ልክ እየሰራን እንገኛለን። ይሄ ማለት እንግዲህ ያው ቢያንስ በዚህ ቦታ ላይ በዚህ ስፍራ ላይ ተሰማርተው ያሉት ከአርክቴክቸር ኢንጂነሮች፣ ፎርማን፣ ግንበኞች፣ ቀን ሰራተኞች፣ ሙያተኞች፣ አናጾችን ጭምር በዚህ ልክ ያሉት ሙያተኞቹ ከ600 ሰው በላይ በዚህ ሰዓት በስራ እድል ተሰማርቶ እየሰራ ይገኛል። ስለዚህ እንግዲህ እናንተም ሁላችሁም መላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች ኢትዮጵያዊነታችሁን ይዛችሁ ከኛ ጋር በመሆን አብረን እንድንሰራና አብረን እንድናለማ አእምሯችን ለልማት ብቻ እንድናደርግና አንድነታችን በተባበረ ክንድ በጋራችንን ጠላት በመተባበር በመከባበር በመመካከል አገራዊ ጠላትን የሚመጣውን በጋራ እንከላከል። ጠላታችን ዳይነታችን እናድርግ። እንግዲህ አገር ተሻጋሪና ድንበር ተሻጋሪ የትኩስ ኃይሎችና ጠላቶቻችን እንከላከል፣ እንስራ፣ እናሸንፍ። ቸር ሰንብቱ። እጅግ በጣም ወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ገለቶማ መቃንኮ አርክቴክት ሲላ ጌታውን እንጀዳማ አስተጋ ከኑ ጀቻ ጅሩ ካኒ ሚሶማ ኢኒሼቲቭ መጋላ ሸገሪዳን ካኒ ሁንዳይዳ እንሲ ናኖ መጋላ ሸገር ኩታ መጋላ ፉሪ ኬሰት ካን አርጋምኑ አስቲ ማልኒ ሚሶምኒ ጅሩ ኢኒሼቲቭ በቃ ሚሶማ ካኒ አንዳ ቆፊ ኦርሲ ሰንዳ ቆፊ ኦርሲ ሰሎኒ ሎን ፉርዲሱ ፊ ሎን አነኒ ሞ አስረቲ ካኒ በከቲ ሚሶም ሰኒ ደይቻዳ አስኬሳጋ ዋልዳን ደርገጎተ ጨፌ ሼዶታ ሂዱ ፉደቴ ገራ ኮንስትራክሽን ኢትገሌራ akkuma si argaa jirtan kana akkas duuba kanarra naannoo sheedii 3 kan handaaqoon itti horsiifamuu fi akkasumas immoo kan loon aannaniif immoo sheedota ta'an gara sheedota 4 fudhataniiru. Akkas sheedii tokko keessa gara naannoo loon 24 kan jiranii jechaadha. gara naannoo loon 96 naannoo akkasii kan ta'udha. Akkasumas immoo loon furdisuudhaafis sheedii tokko akkasuma fudhataniiru. Kanaaf egaa construction isaa kun akkuma argitan jalqabameera. Saffisa olaanaadhaan kan inni deemaa jiru. Eshi ani Habtaamuu Namarraan jedhama. Dura taa'aa waldaa hojii gamtaa hayyuuti. Bakka loon itti gabbisan ana Gadaafajii keessa kutaa magaalaa Shaggar keessa jechuudha.
aanaa Gadaa Faajjiitti lafa nuuf kennamee bakka 3 istoora kan itti ijaarru bakka itti hojii gabbisnu kan nuu kenname irratti hojii jalqabaa jirra. Amma kun amma achirra dhaabannee jirra. Isa kana egaa miseensonni keenya deeggartooti keenya hundumtuu waliigala hojii kana nu deeggaranii akka gara fuulduraatti adeemsifnee milkoofnuuf kaayyoon kanaan dura waldaa kanatti ijaarree jalqabne keessaa isa tokko yeroo itti lafa buufnee hojiitti galleedha jechuudha. Guyyaa har'aa kana iddoo nuu kenname kunoo bakka manni itti ijaaramu qotamaa jira, dhagaan itti bu'ee jira, ashawaan dhufee jira, wanti hundumtuu galee hojjetaan galee hojiirra jira. Maqaan koo Eeliyaas Tuujubaan jedhama. Ittaanaa boordii walitti qabaa waldaa hojii gamtaa hayyuu fi hojii geggeessaa waldaa hojii gamtaa hayyuuti. Carraa hojii uumuudhaan wal qabatee iddoo hojii kanatti akkuma beekamu iddoo adda addaatitti mootummaan keenya yeroo ammaa kana carraa hojii akka uumamuu danda'uuf bifa kanaan iddoo adda addaatti piroojeektii adda addaa gadi buusatii jira. Inni kunis kan inni geggeeffamuu danda'u dargaggoota miseensota keenyaa ta'an hojii fi naannoo kanatti argamanillee miseensota gochuun dabalatee yoo xiqqaate dargaggoota hedduudhaaf carraa hojii uumuudhaaf hojumtuu ofiin of geggeessu waan ta'eef kanaaf carraa hojii uumuudhaaf baay'ee waan guddaa ta'a jenneeti kan nuti amannu jechaadha. Kanaaf dargaggootaafillee kuni bu'aa guddaa fiduu danda'a jechaadha. Maqaan koo Misgaanaa Fayyisaan jedhama. Waldaa hojii gamtaa hayyuutti qarshii qabaadha. Bilookoonni 3 kana keessatti bilookii tokko irratti horii aannanii bilookii 2 irratti horii furdisuudha kan nuti hojjechuudhaaf amma kaanee jirru. Akkuma beekamu kanaan dura wantoonni karaa kallattii mootummaatiin gadi buufamanii waldoolee hojii gamtaa jajjabeessan jiru. Isaan keessaatii nutis iddoo kana amma mootummaan iddoo kana lafa kana nuu kenne hojiin iddoo kanatti hojjetamuuf qophaa'anii jiran kun yeroo gabaabaa keessatti akka waldaa keenyaatti bifa kamiin hojjetamuu danda'u akkamitti hojjetamuu danda'u isa jedhu keessaatii yeroo gabaabaa keessatti hojjennee hojii eegaluudhaaf iddoo kana geenyeerra jechuudha. Garuu kan nuti ilaallee deemni tokko jira. Fakkeenya gaarii kan nu ta'u akka waldaa caffeetti akka nama dhuunfaatti obbo Sanyii Idashuu guddaa galatoomii jenna. Baay'ee nama jabaa fi nama akka biyyaatti fakkeenya guddaa dargaggoota keenyaaf ta'uu danda'u. Nutillee nama ilaallee jajjabaannuu fi nama daandilee nu agarsiisaa jiru akka namaatti jechuudha. Gama biraatiin jajjabinni mataa keenyaa, jajjabinni waldaa keenyaa, jajjabinni miseensa keenyaa murteessaadha. Waldaan keenya akkuma beekamu yeroo dhiyyoodha kan hojiitti gale. Yoo baay'ate riifoormii goonee kan hojiitti gashine ji'a 6 kan hin caalle keessattidha. Ji'a 6 kana keessatti garuu wantoonni ijaan mul'achuu danda'an dura dubbatameera natti fakkaate. Magaalaa Finfinneedhaa fi dhiyeessii zayitii, dhiyeessii xaafii, dhiyeessii dammaallee gara Jimmaatii naannoo Geeraa jedhamutti damma beekamaa Finfinnee dhiyeessaa fi turre. Bifa kanaan amma uummata magaalaa Finfinnee keessa jiru dhiyeessiidhaan baay'ee deeggarree sa'aatii ammaa kana baay'ee mul'ateera jechuu dandeenya. Hojiin hojjetaman kun hundumti ji'a 6 keessatti kan hojjetamanidha. Riifoormii erga ta'e ji'a 6ttidha. Amma sa'aatii ji'a 6 hin caalle keessatti erga kanarra geenye borumaarra ga'aa kan jedhu tilmaamuu dandeenya jechuudha. Jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fudhachuu sooraan isaa bara. Hundee gadi fagoo dameen babal'atee hoggansa cimaa fi hayyuudhaan dhaabbatee ijiitti jireenyaa furtuu baannee jirra nuti biyya keenyaa dhugaan dhaabbanneera.